Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya isa yeroo hundumaa roobii karaa peejii keenya, karaa YouTube, karaa FB keenya walii wajjiniin waaqeffannoo amma eegallee jirra. Waaqayyo waaqarraa isin eebbisu obboloonni biyya keessaas biyya hambaas galtanii hundumaa nu wajjin Waaqayyoon waaqeffattanii. Egaa Waaqayyo torban darbee nagaatti nu eegee biyya haalli isaa ulfaataa ta'e kana keessatti nu jiraachise har'as akka wal arginu godheera. Yeroo kana akkuma amala keenya faarfannaadhaan Waaqayyoon waaqeffannaa. Har'as faarfannaa isiniif qabannee dhiyoonneerra qomoon faarfannaa qopheessee jira. In kadhannaa waan Waaqayyo nu barsiisu wajjiniin hirmaannaa. Faarfannaa kanaan himee hubannaadhaan Waaqayyoon waaqeffannu. Faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqessina. Sinatin kufane isteju buko urze lubu edike nerta tau akenike edike nerta tau akenike nerta tau akenike ana kadhanna mee fedhi Waaqayyo akeekni Waaqayyo kan nurratti ta'u. Kayaadumu barriko seetanaaf hin mijatini. Ameen. Gooftaa koo harkaa kee dursee homtuu naatti ni tatini. Ameen. Embadooni mallattoo biraa mormi naatti ni tatini. Tusitu nafjira atinati nerratini. Amen. Parakunda siflade Ufta katese kanonjirade Spidu kande majabade Parakunda siflade katese kanonjirade Spidu kande majabade. Eye ufta duka demoye Sinka baju gotambona Sinka pendar men lafona Wanto tala faramiti Nama sinka butu sabona. Amen. Wadun dati lenji sako Aftatin barsisa tola. Yes. Engidir fam tulu bunko Waiko fisi darbe lola. Edike nerata tau akenike. Edike nerata tau akenike. Edike atau Akasumana jallate sinom tu sindirgisisne. Yomun gare keti fige ofrana nitisisne. Osigata mada dongo kanuma yulichisisne. Sakatelite godoko aliko sinjibisisne. Parakunda siflade katese kanonjirade Spidu kande majabade Parakunda siflade katese kanogobade Spidu kande majabade. Faena rati namo argite na distenemtu uda ke to tonda emo yari dawana biyanike
sakame tanko kama ada bingo ferniko ayana kenagu gama edike narjatau agedike edike narjatau agedike kabdena hite uno garu mam nafte afto kumbe kunamite endi dur na bosise aragaru na bosise arena kau jalate warasin magado sise yesu abjete ba gobate vanora olde okotensi lubungo badisa olde arabudna kenyata sifanjirada Amen. fatu futu muriko sibalada arabudna kenyata sifanjirada fatu futu muriko sibalada Galanni waaqayyoo fata'u obboleessa keenya faarfata Girmaa Kuusaa nama waaqayyoo baroota kana keessa nuuf kaasee fedhi kee narratti ta'u jaalalli kee jedhee waa'ee fedha waaqayyoo waa'ee jaalala waaqayyoo faarfannaa san waaqayyoon waaqeffanne mata duree tokko irratti torbanarraa sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaaluu jalqabneerraa innis dhoksaa kee eeggadhu waan jedhu dhoksaa ofii eeggachuu dhoksaa nuuf waaqayyoo keenya gidduu jiru eeggachuu irratti sagalee waaqayyoo walii wajjin barachuu waan waaqayyo na hubachiise isiniif hiruu jalqabeen ture yeroo tokko waaqayyo yommuu itti hojii addaaf namoota barbaadu namoota filatu namoota fo'atu jira yeroo tokko waaqayyo hojii maddaaf yeroo itti nama barbaadu yeroo itti nama filatu yeroo itti nama fo'atu jira yookiis yommuu itti waaqayyo abjuu addaa mul'ata addaa yaada addaa wanta fuulduratti baroota keessatti raawwatamanii dhoksaatti nu shaakalsiisu jira si shaakalsiisu jira namni hin beeku yaadi waaqayyoo garuu gara kee hin dhufa yookiis yommuu itti waaqayyoo iddoo guddaa tokkoon nama ga'uudhaaf sadarkaa guddaa tokkorraa nama ga'uudhaaf barcuma namni kanaan dura maatii kee mallammii kee keessaa warra taa'e hin beekne keessaan si ga'uudhaaf yeroo itti waaqayyoo akeeka yaada sagantaa irratti kaa'atu jira egaa yommuu akkasii dhoksaa ofii eeggachuun gaariidha waan jedhu sagalee waaqayyoo walii wajjin hirmaachuu jalqabneerraa waaqayyo irras akka nu barsiisuuf meen kadhanna yaa waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa gaarummaa fi arjummaa guutuu abbaa araarri kee dhuma hin qabne nu jiraachiftee foon keenyaaf lubbuu keenya fuura keenya ol keessatti eddee har'aan nu geesseetta maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u namoota karaa peejii kanaa karaa YouTube karaa FB kanaa galanii si waaqeffachaa jiran yaa waaqayyo waa'ee maatii koo sin eebbisa maqaan kee irra waaqaaf irra lafaatti eebbifamu arras akka dubbii kee dubbannuuf akka dubbii kee dhageenyuuf yaa waaqayyo walitti nu qabdeetta hafuurri qulqulluun nu haa tajaajilu jalqabnee hamma xumurutti nu wajjin ta'i waan nuun jechuu barbaaddu waan nutti dubbachuu barbaaddu waan nu gorsuu barbaaddu nutti dubbadhu nuun jedhi nu gorsi yaa waaqayyo gurra namootaa bani sammuu namootaa ibsi sagaleen kun namoota bira ga'u hundumaa afayyisu sagalee keef gurra keenya sagalee keef laphee keenya sagalee keef garaa keenya ol bira dabarsuun ni barbaadu inni hamaan sun haa hidhamu na gargaari maqaa Yesuusiin ameen dhoksaa ofii eeggachuu iccitii ofii eeggachuu dhoksaa nuuf waaqayyo keenya gidduu jiru eeggachuu dhoksaa kee eeggadhu gaaf tokko seenaa macaafa qulqulluu keessatti wanta ta'e tokkoon isinitti agarsiisa irratti kanan dubbadhu torbanoota 2-3 fi ergaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 boqonnaa 9 boqonnaa 10 keessa isa jiru isinis dubbisaa jedheera waaqayyo waan isin barsiisu waan qabuuf innis maalidha yeroo isa jalqabaaf sabi waaqayyoo mootii barbaade erga gaafa biyya garbummaa keessaa ba'anii mootiin qaban turan
waaqayyoomatu isaan gaggeessa ture, waaqayyoomatu isaan hoggana ture, waaqayyoomatu dura bu'ee adeema ture. Amma garuu isa jalqabaaf boqonnaa 8 kana yommuu ilaaltanii akkuma warra ollaa keenya, akkuma warra naannoo keenya jiranii nus mootii barbaannaa jedhaniitu waaqayyoon kadhachuutti ka'an. Egaan kutaa kana yommuu ilaaltanii Saa'olii harroota abbaasaa barbaadu manaa ba'e. Israa'el mootii isa gaggeessu barbaada sabi waaqayyoo. Waaqayyo immoo nama mootii ta'ee Israa'elota saba waaqayyoo kana bulchu gaggeessu barbaada. Saa'ol harroota abbaasaa barbaada. Israa'el mootii barbaada. Waaqayyo immoo nama mootii ta'ee isaan gaggeessuti barbaada. Yeroo tokko tokko waaqayyo akkaataa inni itti gara yaada isaatti nama geessu adda firoo tokko. Yeroo Saa'oliin gara yaada isaatti geessu barbaadu waaqayyo maal godhe? Boqonnaa 9 kana yommuu ilaaltan lakkoofsa 1 kaafnee gosa Beniyaam keessaa loltuun jabaan Qeesh jedhamu tokko ture. Inni ilma Abi'eel, Xiroor, Buraakoot, Afiyaa ture. Qeesh ilma bareedaa Saa'ol jedhamu qaba ture. Ilma bareedaa Saa'ol jedhamu. Namoota Israa'el keessaa namni isa caalaa bareedu hin turre. Inni gatiittii isaati olitti nama hundumaa caalaa dheeratee mul'ata ture. Harroonni Qeesh abbaasaa Saa'ol duraa bannaan waan turaniif gaaf tokko Qeesh Saa'ol ilma isaatiin mee ka'ii dargaggoota keessaa tokko fudhadhuuti dhaqii harroota kana barbaadii jedhe. Kanarratti walii wajjin ka'anii biyya gara isaa kan Efreem gubbaa kutaa biyya Shaaliishaa, biyya Shemeeliif biyya Beniyaam hundumaa keessa naanna'anii barbaadanii dhaban. Yeroo tokko tokko akkaataatti waaqayyo gara yaada isaatti nu geessu, gara akeeka isaatti nu geessu, gara sagantaa isaatti nu geessu, gara wanta ofii barbaadetti nu geessu nuuf hin galu. Maaltu ta'a iddoo kanatti? Harrootatu bade. Harroonni yeroo badanii abbaan isaa akkas jedhe, mee nama tokko fudhadhu ka'itii harroota kanaa barbaadee. Harreen kun tokko miti, baay'oota harroota waan jedhuuf barbaadii jedhe. Yeroo kana gaa Saa'ol harree barbaachati walii gad adeema. Harree barbaachachi walii gad kaata ture. Saa'oliin kan joorsaa jiru maa inni waa'ee hirrina maatii isaatti dhufedha. Waa'ee qabeenya abbaa isaatii, qabeenya maatii isaatii isa badeefiti walii gad adeemaa jira. Harroota barbaada. Waaqayyo immoo edumtii Saamu'eelitti waa dubbata. Nama tokkoon bor gara keetti ergaa jedhe. Inni harree abbaasaa barbaachuu deema. Waaqayyo immoo bor nama tokkotu gara kee dhufaa isa mootii kan ta'uu isa naa dibeedha. Sababni Saa'ol manaa ba'ee fi waa biraadha. Waaqayyo isaan qabee waa gochuu barbaada. Galanni isaaf haa ta'u. Buleettii koo, buleessa koo, buloota koo karaa peejii kanaan dhaggeeffachaa kan jirtanii atiyyuun beektu malee sababati manaa baateef waa biraa ta'uu danda'a. Biyyaa baanees jirruuf lafa jirtu kana sababati hidhatteef rakkina baqaa ta'uu danda'a. Maatii kee gargaaruu ta'uu danda'a. Jireenya fooyyeffachuudhaaf ta'uu danda'a. Garuu maaltu beeka? Sababati manaa baate sana ta'uu dhiisuu danda'a yaadi Waaqayyo. Akeeki Waaqayyo, sagantaa Waaqayyo, inni Waaqayyo sirratti yaadee jiru. Waan Waaqayyo qopheessee jiru isa tamma ilaaltee biyya sana jirtu ta'uu dhiisuu danda'a. Isa tamma ilaaltee lafa sana dhatte ta'uu dhiisuu danda'a. Saa'ol kan inni barbaacha dhaqe waa'ee harreedha. Waaqayyo garuu isuma barbaada. Maqaan isaa eebbifamu. Saa'ol utuu inni harree barbaadu harroonni gaa hin dhiban. Yeroo kanatti akkas jedhe, yoona abbaan keenya waa'ee harrootaa dhiisuu yaaduu dhiiseetu waa'ee keenya yaadaa jira ta'a. Kottu deebinee gallaa. Kottu deebinee galla. Maqaan isaa eebbifamu. Ilaarran deebi'a jiran afaan koo irratti ergaan kun dhufeera. Wantati manaa baateef kan biraa, wantati adeemteef kan biraa, wantati biyya dhatte yoo ta'u lafa jirtu iddoo kamiyyuu jiraan. Hundumti keenya lafa dhalanne hin jiru waan ta'eef wanti nuun barbaacha baane kan biraa, yaadi Waaqayyoo garuu kan biraadha. Maqaan isaa eebbifamu. Jennaan dargaggeessi takka jedhe. Kutaa biyya Zuuf yommuu ga'an Saa'ol dargaggeessichaan isaa wajjin ture sanaan abbaan koo yoona harroota dhiisee waa'ee keenya waan yaaduufi kottu gara qeetti deebinaa jedhe. Kottuun deebinaa jennaan dargaggeessichi garuu deebisee fi
Kunoo namni waaqayyo tokko mandara kana keessa jira. Inni nama ulfina qabeessa. Wanta ni dubbatus dhuguma hin ta'a. Kanaaf kottu gara saaqannee gara deemuun nuuf ta'u isan gaafannaa jedhe. Yommuu Saa'ol kottu manatti deebina yoona abbaan keenya waa'ee harrootaa dhiisee waa'ee keenyaa duu jalqaba jennaan gurbaan waa'ee hafuuraan galaaf dhoksaan hafuuraan galaaf dargaggeessi isaa wajjin jiru san hin gallu jedhe. Namni waaqayyo tokko mandara kana keessa jira. Namni waaqayyo sirriitti dhaga'u, namni waaqayyo sirriitti itti dubbatu, wanta inni dubbate moo lafan buune namni ulfina qabeessa tokko jira. Kottu isa bira dhannee kallattii gaafannaa. Waan waaqayyo nuun jedhu dhageenya jennaan Saa'olis yaadichatti olii gale. Garuu attamitti harka qullaa nama waaqayyo kana bira dhannaa jedhe. Dubbisuu Saa'olis dhaquullee dhaqnaa garuu buddeena qodaa keenya keessa dhumu jireera. Harka fuudhii moo nama waaqayyo sanaaf kennuudhaaf hin qabnu egaa maal qabannee namoota kana bira dhaqnaa jedhe. Dargaggeessichi ammoo Saa'oliif deebisee kunoo ani meetii akka giraamii 3 of harkaa qaba. Isa namni waaqayyo sanaaf nan kennaa inni gara itti adeemnu nuufti himaa jedhe. Bara durii biyya Israa'el keessatti namni tokko waaqayyoon gaafachuudhaaf yommuu dhaqu kottaa gara ilaaltuun dhaqnan jedha. Inni irra raajii jedhamu dur ilaaltuu jedhama ture. Saa'ol yeroo sanatti dargaggeessichaan beessa dubbatte kottuun dhaqnaa jedhanii ka'aniis mandaricha sana keessa Saamu'eel bira dhaqanii ka'a. Bara durii ilaaltuu jedhama. Ilaaltuu jechuun isa ammaa raajii jedhamu akkasitti ka'a. Namni gara ilaaltuu dhaqu, gara nama waaqayyoo dhaqu, gara nama raajii tokko dhaqu immoo harka qullaan dhaqu, harka fuudhee dhaqa. Waa onur kan jiru jennaan narka waa jira jedhe. Egaa tole jedhaniitu Saamu'eel bira yaada waaqayyoo kanaa gaafachuu dhaqu. Dhaqanii akkas jedhan Saa'oliif dargaggeessichi gara mandarichaa dhaquudhaaf gaarichaatti ol baaniitu jiranii dubartoonni bishaan waraaban dhaqan tokko isaanitti dhufan. Jarri ilaaltichi as jira jedhanii dubartoota irraa jedhanii gaafatan. Dubartoonni sun immoo deebisan eeyyee namoonni har'a iddoo ol ka'an kanatti aarsaa waan dhiyeessuufi ilaalchichi as gara mandarichaa dhufaa ilaa ammayyuu isin fuuldura jiraa ariifadhaa ol baa jedhan namoota itti dhufnaan gaafatan. Ilaaltichi iddina jiraa jennaan eeyyee ilaaltichi har'ayyuu aarsaan dhiyeessaa gaara ol ka'an irratti ol baa ammayyuu isin dura diraati fiigaa qaqqabaa jedhan. Yommuu sana waaqayyo muka leensumti Saamu'eelitti waa dubbachaa ture. Waaqayyo muka leensumti Saamu'eelitiin waa itti mul'isee ture. Boo'ichi saba kootii waan na bira ga'eef ani gara isaa ilaaleera. Kanaaf bor yeroo akkasii nama tokkoon biyya Beniyaamii gara keetti ergaa ati isa dibii inni immoo saba koo Israa'eliin hin gaggeessaa harka Filisxeemotaas in olchaa jedhe. Saamu'eelis yeroo Saa'olin argate waaqayyo ilaa maqaan isaa eebbifamu. Namichi inni waa'ee isaa sitti dubbadhe sun isa kana inni saba koo irratti hin mo'a jedhee Saamu'eelitti hime. Inni waan kan biraa barbaacha deema. Waaqayyo garuu kaleessumti Saamu'eelitti waa dubbachaa ture. Inni gara kee dhufu sun mootiidha jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Inni gara kee dhufaa jiru suni isa saba kana irratti mo'uudha jedhe. Egaan maaltu ta'e egaa? Saamu'eeliif sabi waaqayyotu wal argate. Yeroo tokko waaqayyo lafa nuun hin jirretti waa'ee keenya dubbata. Ituu nuun hin beekin waaqayyo waa'ee keenya waan baay'ee dubbachuu danda'a. Yommuu Saamu'eel waa'ee Saa'olin dhaga'u kana inni achi hin jiru. Boran nama tokko sitti erga. Namni sitti ergu sun immoo isa mootii kan ta'u. Yommuu Saamu'eel Saa'olii wajjin dhufee walitti ba'u akkeedhe waaqayyo ilaa inni hin barbaadu isa kanaa. Yaadi waaqayyo sirratti ta'u obboleettii. Yaadi waaqayyo sirratti ta'u obboleessa. Inni waaqayyo baroota keessatti dubbate nurratti ta'u. Ameen. Anarrattis sirrattis nurrattis haa ta'u. Ol argatanii gaa. Yommuusi Saa'olii akkas jedhe Saa'ol yommuusi karaa kellaa keessaatiin gara Saamu'eelitti dhiyaatee adaraa mana ilaaltuu eessa akka ta'e anatti mi jedhee gaafate. Isuma gaafataam. Eessa manni ilaaltichaa adaraa natti mi jennaan Saamu'eel immoo deebisee ilaaltichi ana gara iddoo ol ka'aa sanatti na dura ol ba'i har'a anaa wajjin in nyaattaa
wanta ati yaadda kee keessaa qabdu hundumaa sittiin himaa borganamaan akka tadeemtu nan godhaa ana ilaaltichi amma ana wajjin gaara kanatti ol ba'e obboloota ko waaqayyo yemmuu iddoo tokkoof iddoo guddaa tokkoof nu barbaadu dandeettii keenya irra dhaabate miti sadarkaa guddaa tokkoof yemmuu nu yaadu waaqayyo bakka guddaa tokkoof yemmuu nu yaadu waaqayyo bakka guddaa tokkorra yemmuu nu kaa'uu barbaadu waaqayyo dandeettii keenya irra shaakala keenya ifama gidduutti networkiin na jalaa jette akkas jedheen yemmuu inni kana gaafatu Saa'oliin akkas jedhe Saamu'eel deebisee ilaalchichi ani gara iddoo ol kana dura ol ba'e har'a na wajjin nyaattaa wanta ni yaada kee keessaa qabdu numas itti himaadha harroonni guyyaa 3 dura badanii turan amma argamaniiru hin yaaddeen Israa'eloonni siif sanyii abbaa keetii malee eenyuun barbaadu situ barbaadamaam Israa'eloonni siin barbaadu kun yaada waaqayyo saganamaati akeeka waaqayyo saganamaati sagantaa waaqayyo isa ganamaati yemmuu inni immoo akkas jedhe Saamu'eel immoo deebisee ani gosa Israa'el keessaa gosa Beniyaam isa xinnaa keessaa mitiire gosa Beniyaam keessaa immoo qomoo abbaa kootiin dumaara xinnaadha mitiire maaliif wanta akkasii anatti dubbattaa ani iddoo kanaaf hin ta'u ani iddoo kanaaf hin malu ani nama kanaaf miti gaariidha gad of deebisuun sammuu gaarii qabaachuun gaariidha waaqayyo bakka tokkoof yemmuu nu barbaadu iddoo tokkoof yemmuu nu barbaadu eenyummaa keenyarra shaakala keenyarra muuxannoo keenyarra dhaabatee tun ta'in waaqayyo dandeettii isaarra dhaabatee nu barbaada maqaan isaa eebbifamu waaqayyo isa gajjallaa fuudhee gararraa nama teessisuuf galanni isaaf haa ta'u lafa waaqayyo jedhee namni inuma ga'a wanti waaqayyo dubbate inuma raawwata wanti waaqayyo yaade inuma raawwata Saa'ol egaa ituun beekin iddoo guddaa tokko dhaqee ga'e nama waaqayyo iddoo kenneef eenyuyyuu iddoo dhawwachuu hin danda'u nama waaqayyo barcuma dhaabeef eenyuyyuu jalaa jissuu hin danda'u nama waaqayyo sagantaa guddaa tokkoof akeekkatee jiru eenyuyyuu jalaa fudhachuu hin danda'u nama waaqayyo nyaata addaa qopheesseef inuma nyaata jireenya addaa qopheesseef inuma jiraata wanti waaqayyo baroota keessatti akeekee inuma raawwata maqaan isaa eebbifamu wantan isiniif akkas jedhe waaqayyo iddoon kun sumaaf ta'a yemmuu nuti naaf hin ta'u ofii isaa laal ofii isaatti hirkate jarana inni waaqayyo jedhe inuma ta'a inni waaqayyo dubbate inuma ta'a inni waaqayyo nutti hime inuma ta'a hin oolu galanni isaaf haa ta'u lakkoofsa 22 kaasee Saamu'eel yemmuu Saa'oliin dargaggeessicha fuudhee gara kutaa mana ol ba'aa geessee keessummoota akka namoota 30 ta'anii gaara isaanii hin teessise isa ittoo qopheessuun immoo foon isa inni kophaatti kaa'e jedhe sana fidii jedheen namichis luka fayyaa fidee Saa'ol duran kaa'e yemmuu Saa'ol qoodi siif kenname kunoo dhiyaateera yeroo murame kanaaf ka'ameera namoota kan anatu waame jedhi nyaadhu akkasitti Saa'ol gaafas Saamu'eel wajjin hin nyaate akka jedheen Saamu'eel akkas jedheen ergaatti dubbachuutti kee kun qooda keeti isa siif muramedha isa siif kaa'amedha saba kanayyuu anatu waame jecha cidha kanayyuu nyaachisa kanayyuu anatu qopheesse jecha nyaadhu jedheen qaansaa ulfaatu inni siif qophaa'e inni naaf qophaa'e inni nuuf qophaa'e hinuma ta'a hinafu galanni isaaf haa ta'u Oromoon akkas jedha kanii qocaaf qaa'e qulqulleen hin fudhattu kan siif qophaa'eme inuma raawwatama obboloota ko akkasitti gaa waaqayyo yaada isaa Saa'oliif erga mul'isee booddee waanan dubbachuu barbaadu isa kana wanti waaqayyo jedhe sirratti ta'u wanti waaqayyo jedhe nurratti ta'u akka buleessi keenya gurmaa kuusaa faarfate yaadi keenya irratti ta'uudha akeeki keenya irratti ta'uudha sagantaan keenya irratti ta'uudha dhoksaatti waan waaqayyo si shaakalchiisaa jiru dhoksaatti waan waaqayyo si hubachiisaa jiru dhoksaatti waan waaqayyo gara kee fidaa jiru narratti ta'uudha wallaansoon qabin hin falmiin waaqayyoon haa ta'u yaadi kee haraawwatu yaadi kee fedhi kee haraawwatu jedhe erga nyaatanii dhuganii booddeeti akka jedhe Saamu'eel erga kan hundumaa raawwatanii booddee
amma singaggeessaatii ka'ii jedhe. Kana qofa miti jedhe. Waa'ee nyaachuu waa'ee dhuguu qofa miti. Waan Waaqayyo waa'ee keetiif natti himetu ergaa addaatu jira. Sagalee addaatu jira. Amma dargaggeessicha kana geggeessi kophaattan sitti maa'e. Ifam akkas jedhe. Kana booddee iddoo ol ka'aa sana gara mandaraa yeroo dhufanitti Saamu'eel kutaa mana sabantii manaara jiru keessatti Saa'ol wajjin dubbate. Saamu'eel ganama bariidhaan ka'ee Saa'ol gara kutaa mana sabantii manaara jirutti ol waamee singaggeessaatii ka'ii qophaa'e jedheen. Saa'olis qophaa'ee ka'ee Saamu'eel wajjin gadi bu'e. Isaan walii wajjin adeemaganii gara dhuma mandarichaatti yommuu dhiyaatan Saamu'eel yommuu Saa'oliin dargaggeessni kun darbee akka adeemu godhi. Ati garuu wanta Waaqayyo jedhen sitti maatii iddooma jirtu dhaabadhuu jedhen. Dargaggeessa kana geggeessi. Amma wanta Waaqayyo waa'ee keetiif natti himen sitti hima. Isa kanoo kophaattan sitti hima. Mata dureen sagalee Waaqayyo naaf kennisniif hirmaachaa jiru isa kana. Dhoksaakee eeggadhu. Iccitii kee eeggadhu. Isa siif Waaqayyo kee gidduu jiru qabadhu. Yeroo isaa yeroo ga'u inni of mul'isa, inni of hima, inni ba'uuf jira. Ituu yeroon hin ga'in hin dubbatin. Akkeedhe Saa'oliidhaan dargaggeessa kana geggeessi wanta Waaqayyo waa'ee kee natti himen sitti hima. Yeroo tokko tokko Waaqayyo yaada addaa, akeeka addaa, sagantaa addaa, mul'ata addaa, abjuu addaa, ergaa addaa kan namni namaaf hin beekne namarratti hin beekne yeroo inni itti gara namaa fidu jira. Buleettii ko, obboleessa ko, meetti yaadi. Namoonni dhoksaa gurguddaa Waaqayyo gara keessan fidaa jiru. Namoonni yaada gurguddaa Waaqayyo gara keessan fidaa jiru. Namoonni abjuu gurguddaa Waaqayyo gara keessan fidaa jiru. Wanta isin gara fuulduraatti ta'uudhaaf jettan namoonni Waaqayyo isin hubachiisaa jiru dhoksaa keessan qabadha. Iccitii keessan qabadha. Yeroo malee gadi hin baasin. Dargaggeessa si wajjin guddate kanallee geggeessi jedhan. Warra wajjin guddannetti illee himuun qabu. Warra wajjin guddanne, warra wajjin jiraannutti iyyuu himuun qabnu. Maaliif? Yeroo qaba. Wanti yeroo malee ba'u nama miidha. Dhoksaa ofii eeggachuun, iccitii ofii eeggachuun bilchina. Dhoksaa kee eeggadhu. Torbee itti fufna. Dhoksaa siif Waaqayyo kee gidduu jiru, iccitii siif Waaqayyo kee gidduu jiru eeggadhu. Kana mata dureen koo hin kadhanna. Yaa Waaqayyo, waa'ee obboleettii kanaaf galanni siif haa ta'u. Waa'ee obboleessa kanaaf galanni siif haa ta'u. Nama yaada addaarraa qabdu kanaaf, nama akeeka addaarraa qabdu kanaaf, nama sagantaa addaa irraa qabdu kanaaf, nama fuulduratti iddoo guddaadhaan, iddoo olaanaadhaan, iddoo yaa Waaqayyo hin yaadamneen ga'uudhaaf barbaaddu kanaaf maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyo namni kun obboleettii haa taatu, obboleessa haa ta'u situ beeka. Yeroo malee iccitii isaa gadi baasee, yeroo malee dhoksaa isaa gadi baasee, namoota wajjin guddatan illee himee akka miidhamne maqaa Yesuus Kiristoosiin hubannaa kenniif, ogummaa kenniif, beekumsa kenniif. Alaammas irra deebi'een dubbadha obboleessa ko, obboleettii ko. Nama wajjin guddatte illee haa ta'u, hiriyyaa kee illee haa ta'u, nama sitti siqullee haa ta'u, waan addaa Waaqayyo gara kee fidaa jiru qabi. Qabi obbiratti. Qabi. Jiniinan guddadheettee alan baasiin diina sitti fiduu danda'a waan ta'eef obbiratti qabadhu. Waaqayyo akkati kana hubattu, akkan kana hubadhu, akkan kana hubannu barbaadeera. Itti fufna sagalee kana itti yaada. Yaa Waaqayyo obboleessa kanaaf, obboleettii kanaaf hunduma keenyaaf hubannaa nuuf kenni. Yaadi kee nurratti ta'u, akeeki kee nurratti ta'u, sagantaan kee nurratti ta'u. Karaatti nu hambisuu, nu hankaasuu, nu kutuu kan barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Kan itti guddisuu barbaadde numa guddata. Kan itti ol baasuu barbaadde numa ol ba'a. Kan itti yaa Waaqayyo gooftaa sadarkaa guddaadhaan ga'uu barbaadde inuma ga'a. Yaa Waaqayyo yaadi kee karaatti nafu maqaan kee haa eebbifamu. Yaa gooftaa boloota kana
boloottota kana iddoo isaan jiranitti eegumsi kee addaa wajjiniin haa ta'u. Jireenya isaanii wajjin ta'i, jiruu isaanii wajjin ta'i, bara isaanii wajjin ta'i. Yaa Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa araara buusi. Yaa Gooftaa harka kee biyya kanaaf ol kaasi. Qilleensa bubbee hamaa kana nurraa gab godhi. Sagantaa roobii jiru kanarratti ati ulfaadhu, nutti dubbadhu, yaada kee nu hubachiisi. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu, ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Hamma dhumaatti jabeessee isin haa dhaabu. Eebbifamaa. Har'atti innoo neetwoorkiin na rakkisee torbee wal arginaa. Isiniin kadhadhaa, naa kadhadhaa. Torban gaarii.